jibbite waan isin jaalattu yoo jaalatte dhibba keessallee dhibba ta'uu baatu fakkeenyaaf yoo ishiin jaalallee tanteeti yookaan ammoo haadha manaa kan keessa deemti bakka waan kana hin godhin ani hin barbaanne siigalee hin feene waan kana hin godhin yoo ati waan kana akkana guutan qalbiin koo akkana na cabdi hamileen koo na cabaa gaafa isin sin jette okay jettee waan san ignore godhuu siigalee diktaatara ta'uun ammoo sirrii miti. Akkas taatee diktaatara taatee waan isin gootu san jala deemta yookaan ammoo waan isin gootu san goota taana sun jaalala osoo hin taane maal jedhama bakka feekii jedhama siigalee kabarii silkiidhaa fi kabarii silkii jedhama jechuudha. Kabar gootee deemuu jirta malee waa sun jaalalaa miti siigalee. Akkasi waadaa koo soorii. Thank you. Ada Fateh Koruga. Fateh apa habis rakaban? Amma gabaabatti jira kalamaan gidduutti waadan bee hojjettoillee ijoolleen kabajaman hin tokko jetteerti eegantuu inni waadaa wanni gastii ofii dubartiin galchineef maalidha gaafin kiyya wanni biroomaan qabu. Yaa kan. Hifteen amma bar inni dubartii tuqaadhaaf osoo hin taane isiin kayyette bakka gisee dubartoota gastii isaa irratti argu qalbii koo hin feetuudha. Inde qalbiin isii ofii akka san bishaan qorratti haadhu hidduuqa. Maaf ka bishaan qorraatti dhuga isa jaalattuuni waan kana hin barbaadu hin godhinii jettiin itti himti ni obsitii fi ni gorsitii hiriyyaa isaatiin hin geetti namatti dhiyaatuun hin geetti didee jennaan kabbada fayyada gammada himataan ni sigiraalla kana dhagahee naa wajji jiraatu. Innaaman sigiraalle balaalee kaayireetti bal'atuutti maxaaletti koonde. Arkee bara akka dhuftu beekaa gar akka dhuftu beekaa bar ni dhufti. Amma isinii fakkeenya fi mucaa kana gaafa kophaa jiraadhu jettaniini nama moo bineensa moo sibiila nama yoo ta'e ilmi namaa namatti jiraata bineensa yoo ta'e bineensa irraa yoo as ba'e namatti madaqee nama jiraataa jira sibiilallee yoo ta'e sibiilis faayidaa hawaasa keessa jiraataa jira akkamitti gastii liivii banee akkatti taa'ee akkanumatti jinniidha moo nama inni kaasa waddafii. No, jinni hasan jenne bar dubartoota gizee gastii galchitu ay bar waatu jira bar gara laafoo laal wanni jiru maal inni amma isinis dhiira gastii ni galchiti innis dhiira gastii ni galchi digalee isinis dhiira gastii ni galchiti gizee gastii galchanii jedhani maalika aadi gastii galchanii haasawun soke no problem gastii dubartii dhaqanii haasawun rakkoon qabu akkasuma gastii dhiira galchiti. Dhiirallee gastii galchuun rakkoo qabu. Garuu ta'aniitiin sagalee tana laafifatanii miira keessa galanii haye. Fakkeenyaaf biiftuu gaafa jaalala qabsiisee biiftuun gaafa isa jaalattu sani xiyyiitiiti tokko see miti. Sigalee xiyyiitiidhaanii miti kan biiftuu amansiise. Haasayuma amma haasayuma kanaan biiftuu amansiise gaafas. Bara akkasii bara. Haasayuma amma qaaqabu kanaani akkuma noormaalii haasayaa jiru kanaani haasuma amma godhaa jiru kanaan biiftuu amansiisee biiftuu jaalala keessa galchee. Yookaan ammoo biiftuunis isa amansiiftee jechuudha. Lakki an obboleessa obbolummaa malee homaa jidduu kennan jiru jedhanii dhiiraa waliin ammoo dhalaa waliin ammoo yalla obbolummaa wanni jedhamu tokko hin jiru. Egalee. Prosesiin isaan harka hin jiru calzaleetumaan hin jiru. Kanaaf wanni obboleessaa lakki obbolummaa malee homaa hin jiran jedhaati walitti jiranii dhufe. Haadha Faatee ani biiftuun kan jedhamu fakkeenyaa fi mana isaa dubartiin akka hin seenne kan jette biiftuun mana ofii dhiira galchiti. Biiftuunis dhiira gaafa laalama maal anama waan jedhan biiftuun dhiira haa galchitu waadaan dubartii akka hin galchine jechuu kooti miti. Biiftuun waadaa jaalatteerti jechuun waan waadaan jaalate fi waan waadaan jibbu yoo addaan baastee beektu. Ani waan akkasitti nama na baay'isa wayi kennaa mastaawashaa yookaan ammoo lapheerra warraanii viidiyoo tiiktookidhaa yuutuubii waan akkasitti amanu kan itti amanu jaalalleen kiyya kana jaalate sun kanaaf maraataa jiru sun kan lubbuu tiyya caala si jaaladhanaan jedhu sun kan haadha tiyya caala si jaaladhanaan jedhu sun yookaan ammoo kakuu inni rabbiin makiinatti na haa buusu dhagan na haa buusu ummaa ta'u nan garsiisin samii tiyya nan garsiin jedhee ummaa isaa ta'a bara 1991 duutee yookaan kakattuu si galee kakuu osoo hin taane kan itti amanu akkam kana jaalatu suni waan an jibbu maal jibba Digalee an fakkeenyaaf akka inni gastiidha kun barbaadu gastii dubartiidha. Inni tul jedhee gastii dubartiidha kee achi keessa taa'ee shanaafatee shaayii dhugee buna irraan dabalatee achi keessaa baaya dubartoonni akka barbaadde ona taate. Gisee dubartiin isatti haasoftan keessi koon hin danda'u.
akkuma inni لا إله إلا الله سلا عرفات ديمته زورو زورو ما دوچ رارو غرو مچوت ديبتي برامس أنك سيقام تركبين laali amma waadaanis biiftuudhaan waan jibbu itti himuu qaba. An abbaan manaa kiyya mana haadhatan ta'eetiin dhaqiyyoon an jedhe naqu bakka ati biro biiftuun mana ofii dargaggeessaa kalummee micciire ka sibiila baadhatee kuni waxxaramee gogoge kan obboleessaa dhafaate tokko fa'aa mana keessa onnaytee yoo wajjiifataa jettee haasoftee keessi eeyyamaa. Kalaas naaniyyo abadan naaniyyo maal jechuudha sababni isaa waan shamarran ayyee siin ayyamnemi itti himuu qabda laa sijjamir an rakkoon dhaloota amma jiru egaa akkas taate laala nafaate inda'uun gurbaa kanaanii isaa deddeemuu dhagarre manuu fi baratee ta'e anjaafina nutti dhaqa dhaga yaada faate akka deemnaa dhaga gara laa qottee afaan hin qabin yaa amma kan amchaan dubbatu argataniiti. Sam mana fi banate koko sera go darfate sera go lagi fadu gara ulola gara sama baanu dage fadu ni dubbata wallahi dage fadu dadi amma sinje dhalota amman kuni ka dhiiraatiif ka dhalaalle wannummaan itti wal jaalachuudhaaf addaan bahuun takka taate inni illee torbalaa ka'ee isiin illee torbalaa qoftee yoo xiqqaate dubartii yeroo ammaa kana silkii isii osoo fuudhaniitiin kompiitara keessa galchanii waan kompiitarri baasu ta'e dhiira 100tu silkii isii keessaa baya dubartoota amma dhiira 100 siigalee ka dhiiraallee akkasuma dubartii 100tu silkii isaa keessaa ol ba'a sababni maal innin bakka wal jaalatan malee yookaan deemanii waa'ee fedhii walitti haasayan malee sii du'ee sii kufee malee waggaa 3 yookaan waggaa 4 waliin haasayanii waadaan maal akka jibbu hin beektu biiftuu maal akka jibbitu hin beektu maal akka jaalatu hin beekan maal akka jibbitu hin jibban hin beekan siigalee usuu waan wal jaalatanii waan walirraa jibban walitti himaa dogongora walitti himaa deemaniiti namni paarsantii nama addaan bahu ni hir'ata. Namni keenya garuu akkasii miti sii du'ee sii fannifamee lubbuun na seente qalbiin na seente dachiin naan cittee malee waan takka walitti ni mali. Kanaafuu waadaan biiftuu jaaladhee jira siif du'ee irra itti himee waan jaalatu itti himee waan jibbu itti himee si ta'a welcome sin taane biiftuu yoo deemte ta'a isii caaltuuta dhufa burtukaanni jechuudha. Tanu rubaan keessa faama guutu ayyoo keetti sokkee amma laali haqarratti duula anii fi waadaan akkanumatti hin dhiifnu isa gara fuulduratti deemna garuu amma isas jiru dhugaa dubbanna yoo ka isaa ta'e yoo kiyya taate godhanuu beekaa yoo ka isaa taate immoo dhugaa dubbanna mucaa isaa mana namallee deemuu dhagarree isaa gastii namallee seenuu dhagarree editing dhagarree garuu immoo biiftuun jechuudha inda'u ijoollee kanaa tiktokii guddifattu dhiisitii feemsoota gurguddoo kana bira deemte jechuudha mubaarakiin biraan dhayitii doktor asli biraan dhayitii raggaxaa biraan dhayita siikaatee Saudi Arabiyaa Dubaayii keessaa baate Kaayiroo Dubaayii keessaa baate Saudi Arabiyaa Dubaayii keessaa famous international famous taate ni burdi lipsi akka mana ciisa isiin immoo xiyyaara yaabbattee sabbatara zooraa bulti no jechuun ilaal amma isiin no bar famous isiin akka barbaadde haa taatu osoo hin taane isin tokkoffaa famous nu hundatu beekaa gastii kennu yoo dhufte ni seenti garuu gastii seenuu gisee gastii seente laal gisee gastii seente maal gootee baate maal haasoftii achi gubbatti eenyu waliin haasoftiini sun si biratti hafte laala mallee ani raanda war dhugaa raanda dubartii biiftuun dubartii taatee raanda waan biiftuun gastii aslii dhatte achi keessa maal qaaxxee baate dhiiraa walitti akkaataa isii itti haasoftu feelingiin isiin qabdu akkaataan isiin gootu akkam waan akkasa hubachuun simarratti hafte laala namallee asitti Desmona haadha faate maaltu ture beektaa gaafa asni wajjin haasofnu hundeen ani akkanii isa jaaladhee jiru akka jaalallee himee namni hundi beekanii wajjin haasaa ture isti soba waadaan haalan turre. No, anamma gargatte afaan dhaqanii dubbatti hin beektu fakkaayyuu gastii makiina makuma tokkorratti kuma lamarra teette gastii aslii bira teette waa'ee kan kee afaan isii buufattee hin beektu baay'ee ta'uu nuti dhiira jaalallee qabalee dubbattee dhageettanii isin. Nuti dhiira jaalanne dhoksuu hin dandeenyu. Inni dhoksee qaba gaafa akkas jettan inni gaafa gastii isaa shamarran dhuftee seentu ani jaalallee qabu qulqulluudha ilma waaqayyooti isin barbaadee ni qaba. Eeywa laal amma anama yeroo tokko jala seeneen ilaala.
Gisa jarri galgasti sente waada ko yettu ko kayatu. Yo akaste mana asli jechuudha. Dhagee biiftu yoo akkas ta'e mana doktor Asliititti biiftuu koo xiqqishuu koo ani waggaa 27 Chaayinaa turee dhufee gurbaani hin beeku waa'ee Chaayinaa tun beeku waa'ee Itoophiyaa malee isa dhiisinas fudhatoo jiru nan dhagee jira. Ani fudhadha jechuun kusii fuudhaa miti bar. Maarree isilleen waadaa koo si jaaladha jechuun shamarrantu jedheen malee waadan si fuudhan jenneeni. Dubartoonni tunniin hagumama biiftuu argite akkana godhatti malee singii ta'uu isaa barte dura eessa jiran qarbiitan jiran lola kan gaafa nani kaasuu fi guddifadhu. Tigalee gaafa nuti yaafudhee qabeenya jechuudha hudduu keessa suuqadha malee uummata kana biratti as hin baasu beeramtoonni kana biratti as hin baasu. Arafaati. An ofitti mana jedheeni kan ofitti mana waan biraa yaadu eeni bar. Arafaati. Sagalee voice na qaban dhageessu voice qabe. Deebina kwa nan deebi'ashi. Sorry yeroo tokko Professor Biiftuu. Nagaa voice qabe dhagaban jeta. Hin deebi'a. Maashi. Hin deebi'a. Rab. Mukinaannis. Eessa dhattee? Nama argadhe hin deebi'a. Namatti argate? Nama dubbisee hin deebi'a. Sagalee keetu jeta bara. Maal nuti nama dubbisee deebi'an min maalati nuti namaa miti kasi waan. No taafaan beektuu fi afaan beekuu baate rakkoon qabu kaambaan illee fidaa ofillee fidaa jira. Maal jedhi? Qaamaan hin dubbisu. Qaamaan nama argata. Kanaa sofsiisa nama faana. Lafattuu si shakkaa jedhanii deemfataa irraa abbaate deemi. Akka barattu dhiirri shakkamuun hin hafu deemfataa irraa jedhe. Ndee? Hayyaa dhokko. Sinin jaaladha hayyee hunda keessa sinin qaba. Eega maqaan nu badee maraachuu wayyaa sirbi jedhamu tokko naannoo keenya jira. Eega si shakkuun hin hafne iyyuu